Koongireensiin Federaalaa Oromoo ibsa har'a gaazexeessitootaaf kenneen haalli nageenyaa naannoo Oromiyaa furmaata hatattamaa barbaada jechuun ibsee jira. Tibbana rakkoo nageenyaa godina Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu fi Shawaa Bahaa keessatti mudateen lubbuun lammiilee hedduu kan darbee fi kanneen kumaatamaan lakkaa'aman qeef qabeenya isaaniirraa buqqifamaniiru jechuun Koongireensiin Federaalaa Oromoo ibsee jira. Durataan paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa mootummaan dhumaatii lammiilee nagaa irratti raawwatameef itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa jedhan. Hidhataa Amaaraa immoo galchaa jira. Oromiyaan hidhataa Amaaraa fudhatee beetu hidhataan Amaaraa Horroo Guduruu eessa Shawaa Kaabaa eessa galee maal godhee kan nama fitaa jiru akkatti isaan fitaa jiru nasuma kettu dubbachuun nama gaddisiisa. Jaarraa 21ffaa keessa namni morma namaa muree maal godhee intini ta'e irratti sirba qaama nama jiraa gubee maal godhee irratti sirba kana mootummaan barii dhoksaa miti kun rakkoon keenya akkas kanaafi tarkaanfii mootummaa jedhu kuni tarkaanfii rakkoo qabudha. Ijaa kana mootummaan kuni isuma gaaratti warra kaabaa wajjin waliigaltee godhe kana sabni bo'aa jira, iyyaa jira, dirmadhaan jechaa jira kana beekuutu irra jira tarkaanfii isaanii rakkoo guddaa qaba. Wanti wal laaqee wanti wal make baay'eetu jira. Isaanis beeku, addunyaanis beekaa, nutis beeknaa jechuu kooti. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti mul'atu kan furuudhaaf mootummaan qaamolee hidhatanii socho'an waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman waliin marii nageenyaatti seenuu qaba jechuudhaanis ibsanii jiru. Oromiyaan qe'ee keenya jechuus ni mala lakki warra shiftaatu maal gochaa jira, lakki maal warra akkasii gubbaatti tarkaanfii fudhannaa lolatti fufnaa jedhan. Qurxummii akka tokkotti qabuudhaa fi bishaan gogsuun nurra jira jedhan. Ma erga sabni miiliyoonii tokko ol Itoophiyaa maraa dhumee booddee waliigalteetti deemtanii Oromiyaadhaafis godhaa. Oromiyaa nagaa argatu. Warra silaa rakkoo tokkoon bosona galee wajjinis waliigalteen haa uumamu jenneen naa gaafannu lakkisaan kun maalidhaa jedhanii isa ta'uu isa hin taanes. Eenyu irratti tarkaanfii fudhatu? Ilaannaa tarkaanfii fudhatu immoo gabaan rukutamaa jira. Qotee bulaan dachiinsaa rukutamaa jira. Midhaan isaa rukutamaa jira. Manni isaa gubachaa jira. Qeensaa manca'aa jira. Beelaa jira. Buqqaa jira. Shanee warra silaa qawweedhaan lolaa jiran barii isaan ammayyuu jiru. Horroo Guduruu waan ta'aa jiru. Karaa Coobee, karaa Gindabarat waan ta'aa jiru. Karaa Walanciitii, karaa maalii kan ta'aa jiru. Kaabaa kana waan ta'aa jiru. Ilaalaa jira. Lafoorraa darbee diroonii fi jeetti ga'eera. Lolli kun jechuudha. Innaa gaamma gabaa gubanii, mana amantaa gubanii, qe'ee baadiyyaa qotee bulaa keenyaa gubanii, maal gubanii eenyu gubbaatti tarkaanfii fudhatu. Gama biraatiin Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa kaleessa ibsa baaseen ajjeechaa buqqaatii fi miidhaan qaamaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru hambisuudhaaf mootummaan federaalaa tarkaanfii hatattamaa fudhachuu qaba jechuudhaan hubachiisee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.